Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Dhaabbileen Teeleekoomii Safaariikoom Itoophiyaa fi Itiyoo Teeleekoomiin tajaajila hundarratti gatii dabaluun dhiibbaa maamila irratti uume jedhamee jira dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu godaantonni Eertiraa 100 ol ta'an Oomoo kibbatti to'annaa jala ooluu poolisiin naannichaa beeksisee jira dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu mootummaan kaaba shawaatii fi lixa shaggar irraa guyyoota 4 neetwoorkii balleessuun humna guddaa uummatatti bobbaase dararaa daangaa hin qabne uummata irratti raawwataa jira jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti fi yaada kennaniin ibsanii jiru. Mootummaan neetwoorkii balleessuun humna lafootti fi akkasumas qilleensarraa dirooniin haleellaa namoota nagaa irratti raawwataa jiruun lubbuu namoota hedduu galaafataa jira qabeenya mancaasaa jira jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti fi odeeffannoo kennanii jiru dabalata odeeffannoo kana qabannee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humna guddaa Oromiyaatti bobbaasee sakattaa waraana bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee humnoota mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun guutuu Oromiyaa keessatti bobbaase bakkoota garaagaraatti adda itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuun hedduu hojiin ala taasisuun hedduu immoo booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti galmeessaa jiraachuu beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu waliigalteen hidhannoo meeshaa nikuleeraa ittisu guyyaa kaleessaa xumuramee jira. Ameerikaan immoo har'a biyyoota biroos dabaluudhaan waliigalteen akka mallattoo waamichaa yoo taasiftu Raashiyaan waggaa tokkoof haa turu jettee jirti. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuun oduu kunooti. Dhaabbileen Teeleekoomii Safaariikoom Itoophiyaa fi Itiyoo Teeleekoomiin tajaajila hunda irratti baatii tokko dura daballii gatii taasisuu beeksisanii ture. Daballiin gatii fayyadama daataa fi bilbila maamiltootaa irratti taasifame kun dhiibbaa uumaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Dhaabbileen kunniin daballii gatii tajaajila kennan hunda irratti taasisuu isaanii baatii tokko dura yookaan immoo dhuma baatii muddee keessa ture. Safaariikoom Itoophiyaa giddu galeessaan dhibbeentaa 44 daballii taarifa daataa moobaayilaa taasisuu kan beeksisee ture yoo ta'u kunis waggaa 2 dura gara gabaa Itoophiyaa erga seenee as sirreeffama gatii guddaa kan taasise jedhamee jira. Kunis kan ta'eef dhaabbatichi gatiin sharafa mallaqaa baay'ee gadi bu'aa ta'uu irraa kan ka'e akka ta'e ibsee jira. Reettiin gatii haaraa kunis dhuma baatii muddee irraa kaasee hojiirra oolee jira. Ji'uma kana keessa Itiyoo Teeleekoomiin dhiibbaa diinagdee maayikiroo bal'aa ta'e keessatti baasii kaapitaalaa fi hojii dabaluu ibsuudhaan yookaan kaasuudhaan sirreeffamni kun itti fufiinsaan tajaajila mirkaneessuu fi babal'ina Teeleekoomii fi bu'uuraalee diijitaalaa guutuu biyyattii itti fufee jiru deeggaruudhaaf kan yaadame ta'uu ibsee jira. Kun akkuma jirutti ta'e dabaluun gatii tajaajila Teeleekoomii fayyadama daataa fi bilbila maamiltootaa irratti dhiibbaa fida jedhamee jira. Oduun itti aanu isaan viidiyoo irratti argitan kun lammiilee Itoophiyaati. Baay'inni isaanii 100. Isaan kunniin godaantota lammiilee Eertiraa yoo ta'an kibba Oomootti qabamuu poolisiin beeksisee jira. Qajeelchi poolisii magaalaa Turmii godaantota lammiilee Eertiraa 118 ta'an to'atu beeksisee jira. Akkasumas faddaaltota namoota kana karaa seeraan alaan imalchiisaa turan 4 to'annaa jala oolchuu beeksisee jira. Namoonni kunneenis hordoffii taasifame jedhameen gurraandhala 2026 to'annaa jala ooluu poolisiin beeksisee jira. Godaantonni kunneenis konkolaataa fe'umsa Ayisuuzuu fi FSR jedhamaniin imalchiifamaa kan turan ta'uun himamee jira. Akka galmeen poolisii agarsiisetti godaantonni Turmiitti to'annaa jala oolan kunneen 54 dhiirota yoo ta'an 53 immoo dubartoota fi akkasumas 11 daa'imman ta'uun beekamee jira. Oduun itti aanu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad haasaa paarlaamaa biyyattiitiif taasisanii turan irratti yeroo lola Tigraay obbo Gadduu Andaargaachoo gara Eertiraa erguu dubbatanii ture. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad obbo Gadduu Andaargaachoo yeroo sanatti ministeera dhimma alaa ta'uu eeruudhaan gara Asmaraa akka erganiif dararaa loltoonni Eertiraa uummata Tigraay irraan gahaa turan akka dhaabsisaniif ta'uu kaasee ture. Obbo Gadduu Andaargaachoo immoo haasaa muummichi ministeeraa taasise kana dubbiin akkasii miti jechuudhaan haalee jira.
obbo Dagguu Andaargaachoo tibba waraanni Tigraay gaggeeffamaa turetti loltoonni Eertiraatii fi raayyaan ittisa Itoophiyaa akka waraana biyya tokkootti qindoominaan waliin hojjetaa turan jedhee jira. Innumaayyuu loltoonni Eertiraa hanga Dabra Taaboritti Itoophiyaa keessa seenuun lola akka taasisaa turan hima. Yeroo sanatti ani gara Eertiraa ergamee ture jedhee jira. Ergama ministeera muummee irraa itti kenname duula maqballeessii dhiittaa mirga namoomaan wal qabate ilaalchise of eeggannoo waloo gochuurratti akka hojjetamu ture jedhee jira. Haala kanaan haasaa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad taasise dura dhaabbatuun obbo Gadduu Andaargaachoo Gurraandhala 4/2026 deebii kana kennee jira. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Dr. Dassaalany Caannee filannoo sobaatitti hirmaadhee uummata kiyya hin sobu jechuudhaan filannoo irratti kan hin hirmaanne ta'uu beeksisee jira. Bakka bu'ummaan koo uummata kiyyaaf hin fayyadu yoo ta'e uummata kiyya sobuu maaliif barbaachisa? Filannoo sobaa irratti hirmaadhee uummata kiyya sobuun narraa hin ergamu. Kanaafuu filannoo bilxiginnaa marsaa 7ffaa 2018 gaggeeffamu irratti hin hirmaadhu jechuudhaan ijjannoo isaa beeksisee jira. Oduun itti aanu kun oduu baay'ee miira nama tuqu. Mootummaan bilxiginnaa uummata Oromoo kaaba Shawaatii fi lixa Shaggar jiran irraa neetwoorkii balleessuudhaan dararaa hamaa uummata irratti raawwataa jira jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Jiraattonni akka jedhanitti uummata Shawaa kaabaa aanaalee garaagaraa keessa jiran aanaa Hidhabuu Abootee, aanaa Darraa, aanaa Jaarsoo akkasumas aanota biroo hedduu irraa torban kana keessa guutumaan guututti neetwoorkii balleessuudhaan uummata nagaa irratti haleellaa qilleensaa fi humnoota lafootiin irratti raawwataa jira jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Uummanni jilmaadhaan ajjeefamaa jira. Qe'een uummataa barbadaa'aa jira. Qabeenyi akka jirutti badaa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraatii odeeffannoo kannaniin ibsanii jiru. Jiraattonni gochi afaan namaa dubbachuuf namatti hin tolle dubartoota Oromoo irratti raawwatamaa jira. Beelli daa'imman Oromoo fixaa jira. Hawaasni fi akkasumas manguddoonni ganna 70 hanga 90 ajjeefamaa jiru. Reeffi isaanillee awwaala dhoorgame badhe irratti bineensa nyaatamaa jira jechuudhaan odeeffannoo maddeen garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Qabeenyi uummataa midhaan uummanni walitti qabate haleellaa diroonitiin barbadaa'aa jira. Manneen uummataa moortaaraan gubataa jira. Neetwoorkii nurraa balleessuun sagalee keenya ukkaamsanii jiru. Addunyaan quba hin qabdu sagalee keenya addunyaan dhaga'uu hin dandeenye nuuf iyyaa jechuudhaan uummata Oromoo kaabaa kibbaatii fi kan bahaatti lallabatanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin mootummaan PP guutuu Oromiyaa keessatti sakattaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuuf humna guddaa bobbaasee hojii duulaa itti fufuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee guutuu Oromiyaa keessatti humna mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti bobbaase addeetti hidhuudhaan yeroo garagaraatti bakkoota garagaraatti haleellaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisaa jiraachuu fi hedduu booji'ee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa godina Arsii baha aanaalee garagaraa keessatti guyyaa kaleessa tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaan kaleessa Gurraandhala 5/2026 Arsii baha aanaa Sirkaa fi aanaa Roobee Diidaatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu kan beeksise yoo ta'u, aanaa Sirkaa ganda Biduu Baalaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 3 battalatti addunyaa kanarraa godaansisee 4 immoo madeessuun kan hafte bittinneessee of duuba deebisuun injifannoo irratti argatu kan beeksise yoo ta'u, achuma aanaa Roobee Diidaa magaalaa Saddiqaa ganda Qarsaa jedhamutti humna dabalataa aanaa Sirkaatii fi dirmannaa deemtu irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu fi hedduu hojiin ala taasisuu odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Haleellaa humnoota dirmannaa fi gara aanaa Sirkaatti imalaa turte irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun meeshaalee sirraa hiikkatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Bakka lolitti gaggeeffame kanaan walqabatee gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Odeeffannoo akka argannu taate yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun itti aanu walii galteen hidhannoo meeshaalee waraanaa nikuleeraa daangessu yeroon isaa xumuramuun himamee jira. Waliigalteen kun kan xumurame guyyaa kaleessati. Waliigalteen kun mallattaa'ee kan ture Raashiyaa fi Ameerikaa gidduutti. Waliigalteen to'annoo nukleeraa kun xumuramnaan US waliigaltee haaraan biyyoota kaan hirmaachise haa mallattaa'u jechuudhaan gaafii dhiyeessitee jirti.
Waliigalteen to'annoo nikuleeraa START yookaan immoo Strategic Arms Reduction Treaty jedhamu kun adoolessa 1991 mallattaa'e bara 1994 immoo hojiitti hiikame. Kaayyoo waliigaltee kana hidhannoo nukleeraa daangessuu ture. Guyyaa har'aa immoo jechuun gurraandhala 2026 Ameerikaan waliigalteen hidhannoo meeshaa waraanaa haaraan biyyoota kaanis hirmaachise akka mallattoo waamicha taasiftee jirti. Raashiyaan immoo waliigalticha waggaa tokkoof dheeressine waa'ee waliigaltee itti aanu haasofnu jettee jirti. Waan ta'u immoo oollee bullee kan arginu ta'a. Oduun itti aanu Paakistaanitti haleellaa har'a salaata Jum'aa irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 31 ajjeefamuun gabaafamee jira. Haleellaan kun kan raawwate magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaad keessatti uummata salaata Jum'aa salaataa ture irratti haleellaa raawwatameen lubbuun namoota kanaa kan galaafatame. Haleellaan kun yeroo raawwatamu viidiyoon argisiisu gadi lakkifamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwi kenna nagatti nu tura.